Magaalaan Finfinnee handhuura biyyaa kan taate teessoo gamtaa Afrikaa fi dhaabbilee idil addunyaan ta'uun cinatti bakkeewwan seenaa qabeeyyii ta'an qabaachuun turistoota biyya keessaa fi alaa hawwachuun guddina hawaas dinagdee magaalittii utubaa maqaa gaarii biyyattii addunyaatti mul'isuu keessatti gumaacha olaanaa baataa jirti. Ayyaanonni addabaabayii magaalaa Finfinnee keessatti kabajaman aadaa fi afaan sabootaa fi sablammoota biyyattii kan mul'isan simboo addaa kan qaban madda gammachuu fi hawwataa ta'u turistoonni biyya alaa AMN Plus dubbise ni dubbatum. Yeroo jalqabaatiifan asitti kabajaa jira. Hojii kootiifis waan baay'ee barbaachisaa ta'e argadheera. Itoophiyaan amantaa, aadaa fi seenaadhaan kan badhaate ta'uu guyyaan itti hubadheera. Nama ayyaana kana hirmaatu keessaa tokko ta'uu kootti baay'een gammade. Ayyaana namatti tolu ture. Sirna amantaa fi aadaa jiru hunduu baay'ee nama gammachiisa. Asitti kabajuu kiyyaa fi gammadeera. Uummanni Itoophiyaa baay'ee namatti tolu. Akkasuma biyyi isaatis baay'ee bareedaadha. Godambaa yaadannoo Adawaa paarkii tokkummaa fi iddoowwan babbareedoo ta'an daawwannee jirra. Hojiin magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiru waan baay'ee nama hawwatudha. Ayyaanonni amantaa fi uummataa addabaabayii irratti kabajaman turistoota biyya alaa fi biyya keessaa hawwachuun gumaacha olaanaa baataa kan jiran ta'uu hoogganaan itti aanaa biiroo aadaa, aartii fi turizimii magaalaa Finfinnee obbo Hundee Kabbadaa ni dubbatu. Fulbaanuma irraa jalqabnee yoo ilaalle ayyaanni guddicha Irreechaa waggaa waggaadhaan hora Finfinnee irratti kabajama. Namoonni miiliyoonotaan lakkaa'aman bahanii ayyaana kana irratti argamu. Turistoonnis akkasuma bal'inaan ayyaana kana irratti hirmaatu. Kana qofaa miti ayyaanni hambaa UNESCO ta'ee galmaa'e ayyaanni masqalaa akkasuma addabaabayiitti ayyaana kabajamu. Kana qofaa miti ayyaanni cuuphaa ayyaanni hambaa addunyaa ta'ee galmaa'ee kunis ayyaana addabaabayiitti kabajamaa jiru. Ayyaanonni kun hundi isaanii oomisha turizimiiti jennee fudhachuu dandeenya. Gaheen isaa guddina turizimiidhaaf qaban olaanaadha. Bu'uuraalee misoomaa bakka hawwata turizimii geessuu fi baajata hedduu kan gaafatu yoo ta'u ayyaanonni amantaa fi uummataa addabaabayii irratti kabajaman ammoo turistoota hawwachuu fi dinagdeen fayyadamaa ta'uuf magaalittiif haala mijataa uumaniiru. Iddoo ga'umsa turizimii tokko misoomsuudhaaf baajata guddaa si gaafata. Fakkeenyaaf bakka fincaa'aa wayii jiru yookaan immoo bakka bosonni wayii jiru dhaabbilee tajaajila turizimii dabaltee daandii yookaan immoo bu'uuraalee misooma garaagaraa galchitee iddoo ga'umsa turizimii taasisuudhaaf yeroo dheeraa gaafata, baajata gurguddaa gaafata. Taateewwan kun garuu baajata akkanaan gaafatan guddina turizimii magaalattiidhaaf bu'uura guddaa kaa'aa jechuudha. Dinagdee irratti bu'aan inni fidu baay'ee guddaadha. Hawaasummaa irratti walitti dhufeenya sabaaf sablammootaa cimsuu keessatti, integreeshinii uumuu keessatti waan inni qabu guddaadha. Ji'ootan ja'an darbanitti turistoonni biyya keessaa fi alaa miiliyoona 4.6 magaalittii kan daawwatan ta'us eeraniiru. Bu'aa turizimiitiinis yoo ilaalle immoo yeroo tokkotti turistoonni miiliyoonotaan lakkaa'aman akka dhufan gochuu keessatti gahee olaanaa qabaa jiru. Yaa'insa turistii biyya keessaa gaafa ilaallu ji'oota ja'a darban gara turistoota miiliyoona 4.6 ta'antu magaalaa Finfinnee daawwate jechuudha. Kun baay'een isaa kan ayyaana irratti hirmaatan. Hirmaattota ayyaanichaas dabalatee jechuudha. Sababni isaas namni tokko mana isaarraa ba'ee turtii sa'aatii 24 kan taasisu yoo ta'e turistiidha jechuudha. Kanaaf ayyaanonni kun hiika guddaa qabu jechuudha. Turistoota biyya alaatiinis yoo fudhanne ji'oota ja'a darban akka magaalaa Finfinneetti turistoota 546,000 oltu magaalaa Finfinnee daawwatee jira. Sochii turizimii magaalittii keessatti taasifameen birriin biiliyoona 90 ol ta'u dinagdee magaalittii keessatti dabalamuu kan danda'e dinagdee biyyattiis utubaa jiraachuus obbo Hundeen himaniiru. Ji'oota ja'a darban kana keessatti industirii turizimii kana keessatti gama galiitiinis yoo fudhannee ilaalle turistoota biyya keessaa akkasumas biyya alaarraa dinagdee magaalittii keessatti gara qarshii biiliyoona 90.6 kan ta'u dinagdee magaalaa keessatti dabaluun danda'amee jira. Kun turistiin tokko gaafa dhufu baasiin inni geejjiba irraa jalqabee hanga turtii taasisee deebi'utti baasiin inni baasu hundi akka galii turizimiitti lakkaa'ama jechuudha. Dhaabbilee tajaajila turistii irratti, hoteelota irratti, mana nyaataa irratti, bakka bashannanaatti, iddoo ga'umsa turistiitti baasiin baasu hundi turistiin tokko galii turizimiiti jennee fudhachuu dandeenya. Kanaaf yeroodhaa gara yerootti akka magaalaa kanaatti galiin irraa argamus yaa'insi turistii biyya keessaas biyya alaas karaa abdachiisaa ta'een dabalaa jira jechuudha.